Kacam kana fakkaatti qubeen dachaa viidiyoo kana gadhumaatti dhaggeeffadhaa. Namoonni viidiyoo kana dabartu bariifattani otoo viidiyoo kana laalaa jirtu dabarti. Lakkii isin dhaggeeffadhaa waan waliin jettan achi keessatti warri jettani hangadhumaa dhaggeeffadhaa sheer godhaa. Itti bu'aaruudhuma yaadayyuu islaa waldaan himoo jechuudha. Waldaa maaltu online irra jira. Nutosa seerriif kaawunsiliin beeku lafarraa beekna. Waldaa qabdaa namichoo zim. Eeshi xalayaa isa kamiin immoo dhufte dim inni kan na bilooka kan bushoon achi keessatti na godhan jechuudha. Na nyaachuudhumaaf natti yaada garuu cufsiiseen bahi dhumarra hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Garuu nama kana namni beektan dhugaa waaqayyoo waldaa lafarraa maqaa dhaate wayii loogoo keessa nateet as gubbaarratti tajaajilaa jira. Akka quba qabaattan jechuudha. Akka quba qabaattan waldaan lafarraa hin eeyyamtu loogoos tajaajilaa isaanis immoo hin eeyyamtu raajiidha jettee online irratti hin eeyyamtu waldaa lafarraa beekna keessa jirra waan ta'eef oodana bilooku malee dinnaanan raajii haannaatiin naqee jechuudha. Nama waaqayyoo mucaan kun immoo waldaa keenya dhufeetuma nu rakkisaa tureem jedhe maala godhare dhumarra dhaggeeffadhaa walakkaa jira sagalee jechuudha. Guyyaa humni waaqayyoo harki waaqayyoo isin wajjin haa ta'u eebbifamaadha. Afoosha sobdoota bu'aas gubbaarraa maal fuuta guyyaa sanbata kasaatii yoona waldaa kiristaanaa tajaajiluuni tajaajilamu atas gubbaarraa walitti qabdee maal fuuta namichoo qacam waldaadha kun maal fuuta gubbaarraa maal fuuta kanna bushin jedhe dim jedhi kanna bushatti maal fuuta irra sanbata miti kasaatii maal hojjettas gubbaarraa ela cucufaarti hin cufiin kaa ganaa osoo na dhaabbanne. Incufinka. Eessatti cufta. Qabi ala cufuudhaaf hin cufin irratti wajjinaa sun qumna gar wajjinaa sun tokkoon kee kan nan buusi. Tokkoon kee. Suuta jedhi koo hin buusudha suuta jedhi nari. Suutan jedhi tokkoon kee kan nan buusi. Waldaan arra sanbata miti. Arra sanbata miti maal hojjetas gubbaarra. Dhageeffadhu kaasittani. Aankoon haa deebisi. Itti dhiisiitii gooski. Saatiin qabnu qo'a hin deemnu. Kanna bushakka keeti hattitti situ achisiisa elmamtuudhaati garuu ati elmamiif warra kaan hin elmisiisin ati. Baadhaloon as dhala kaayyoo keessan biyyaan baadeemtan kuni haadha manaasaa ta'uu dandeessi kan namarratti qabdu maayikii jechuudha. Dhageeffadhu. Maal namarratti qabda kanna bush. Ati kiristaanaa hojaa. Waldaa kiristaanaa kee waldaa arra sanbatamoo sanbata miti ka saatii arra saatii meeqamma saatii 9 miti 10 ta'uuf. Dhageeffadhu Tasgabbaaka paastar tasgabbaaka isilaa tajaajilaa isin tajaajiltee tajaajilamtu maal hojjettus gubbaarraa isin. Akka bubbee bonaatti hin fiiginiti. Bubbee bonaatti atu as gubbaarraa bubbistee dhaloota hin nyaatin hojjedhuuti dhagaa cabsi nyaadhu. Bartuu fakkaattee dhuftaa booda immoo hattuu taateetti mul'attaa jechuudha kun ifaa bilisa jira waan ta'eef iyyuu. Dhibame taane kan dhibame birriidhaan tas gubbachisiisaa jechuudha. Raajii fakkaattee dhufte egaa raajummaa kee wangeelaawwii isa kamtu waldaa keessa kamtu himoo irratti si erge. Ikkoo beerati waldaa kiristaanaa keessaa gahee takka illee hin qabdu takka ammi saantibii waan tati qabdu. Waldaa keenan beektaati maaliif beektati? Waan kan biraa otoo hojjettee maal sii qaba ture oduu qabattee fiiguurraa. Waaqayyo isaa eebbisu. Waldaa hin barinaa irraa keessa bakka inni taa'aa fudhisa cufadha ta'a. Ana diinaa ol biloo gooteen dandeessu. Himoo 28 qaba. 28 keessaa yoo amma tokko banuuf karoorseen jira. Biloo gooteen. Maal jettee nyaatee gala maal jettee nyaachiftu sin jedhi nyaachiftu nyaatee gala maal jettee mee nafaan haasa'i sin jedham naafana eessaratti taa'i nafaan haasa'i kan na bush eessatti gal gadi taa'i nafaan haasa'i hin cufiin kan qooyi nafaan haasa'u isa wajjin haasa'a sin jedhati tasgabboofni taasofna waldaa qabda waldaa qabaatte maal fuuta ollaayinii gubbaarra. Eenyu su'aan? Adda guyyaa waaqeffannaa akka ta'e beekta miti ati? Sanbata ta'e. Waaqeffannaa dhiiftee ollaan irra seennu si erge. Eragaa kun odeemiin keessan kana bere. Ani koo bere sobdootan salphisa. Dhaqeen waaqeffadheen ani ganama hanga sa'a 6 walakkaatti waaqeffadheen gala. Ati tajaajilaadha. Waldaa qabda. Miseensa keessi beeka. Kan sirraa ameen jedhu beeka jechuudha waldaa lafarraa. Qabaannaan ofitti amantee konfiidansiidhaan tajaajilaa ta'uu keetiin miti kan dhufteeti. Ati akkamittiin dhiistee dhuftaadha? Anoo tajaajilaa miti nan tajaajilama malee. Sa'aatiin
akkuma ati waaqeffattee xumurtee waaqeffadhee xumureetidha kan jiru jechuudha. waaqeffattee xumurtee dhuftee jechuudha. Maali waldaan bakka kamiyyuu kasaate akka jiru maali waldaa seerri beektu, waldaa kaawunsiliin beektu, waldaa jaarsa waldaan hoogganamtu kopheer kasaatii jira. Amma waldaa keenya yoo hin jirre waldaa keessan ergan jiraanne immoo tole waldaa keessan hin jiru bira dabarra miti amma. Eesh immoo as gubbaarra akka tajaajiltuuf tajaajiltoota lafarraatu eeyyama sii kenne moo kaawunsiliitu eeyyama sii kenne. Waldaan kiristaanaa abiyyaata kiristaanaa kan bultu immoo irratti akka hin eeyyamne beektamoo hin beektu edda waldaa lafarraa qabaattee erga waldaan keessan kasaatiin qabaanne. Ati akka waaqeffannaa dhiiftanii kana maaliif gootan jettee qorannoo kana qorattuuf mul'ata argitee waaqayyoon si dubbatee deemaa jirtamoo kaawunsil warra kun kaawunsiliiti. Kana naa deebisi namichoo kana naa deebisan si gaafachaa jiru. Xalayaadhaan dhuftee himoorra waldaa keeti xalayaadhaan dhuftee akka tajaajiltu. Wangeela dubbista taanaan kootu jaarsolii waldaa keenya waliin dubbattaa itti si kennu yoo isaan naayyamuu baatanii. Jaarsolii waldaa keessanii jettee isa wajjin buna dhugduutti kennuu dandeessa nama namu. Garuu amma akkamittiin amma tajaajilaan tokko gaafa tajaajila deemu xalayaa waldaa tokko gaafa tajaajilaa tokko barbaaddu xalayaa gara waldaatti keessa jirtutti ergiti. Nama kana barbaanna waan ta'eef nuu kennaa jettu. Kanaaf immoo himoon immoo waldaa mitis ruumiidha giruuppiidha. Asirratti xalayaan kennamee jaarsolii waldaa dabarsanii si kennan miti. As gubbaarra immoo ijoollee biyyaan baa xalayaadhaan si gaafatire. Xalayaadhaan si waamanii ijoolleen kun. Xalayaan si waamanii. Ruumii kana iyyuu natu kireet godhe. Isaan iyyuu natu waamicha. Okay. Akkas taanaan ati nyaachuu dhufte kaa koomkee. Koomkee nyaachuu dhufte kaa. Jechuun nama situ waame waan ta'eef iyyuu hunda isaanii iyyuu ati namni si waame sin jiru tajaajilaas miti lafarraas gaheen qabdu qabbuma argite dhaqxee tajaajiltaa qabbuma argite lallabdaa waldaan seera qabdummoo waldaan tajaajilaa lafarraa seera ittiin bulmaataa qabdummoo tajaajilaan tokko akka arge waldicha keessaa bahee akka deemu eeyyamu jaarsi waldaa lafarraa kana beekna miti. Jaarsa waldaa keenyaatti ati jaarsa waldaa keenya irratti mucaan kun kana hojjeteera. Tajaajilli isaa sirrii miti. Kana naa deebisi kaati. Kana naa deebisi. Eeyyamaan ala deemuu dandeessu. Garuu akka ati oonlaayinii kana banatti quba qabu. Eeyyama si biraa baafadhuudhee dhufee. Hattuu hin hatta bakka karaa nagaa sitti dubbadhee dadhabe. Ati bartuu otoo hin taane hattuudha. Hattuudhaaf kireet goote malee tajaajiluudhaaf miti jechuudha. Kanaaf eeyyama waldaan kiristaanaa kennitu hin jiru oonlaayinii irratti. Tajaajilaa kan kooti raajidha lallabaadha kan jedhu waldaa kiristaanaa himoo irratti dabarsee hin kennu tajaajilaasaa. Himoo irratti dabarsee hin kennu. Hin fakkeessin tiksii beektee beela tiksii seexanuu beekti tiksii beektee ijoolleen gowwomsiin jechuudha. Ati kiristaana tokko kan kee badhaamsa yakkaan dhugaa wangeelaa kiristaana tokko kan keessi yakkaan nama gorsii. Akkoon hangaafatiin waan an sii deebisu waan an sii deebisu naan deebisne kiristaana ta'uu koo erga shakkite waan an sii deebisu tokko lama sadi jettee maanaan deebisne re. Hambiraas gaafadhaa hambiraan itti deebisu. Kiristaana miti. Kiristaana miti. Kiristaana miti akkan kiristaanaan taanetti iyyuu fudhadhu garuu gaaffii koo naa deebisi. Gaaffii koo naa deebisi. Erga kiristaanaan taane waa'ee kiristinnaa maaltu si galcheeti? Seera ittiin bulmaata waldaan kiristaanaa qabdu si gaafadhe naa deebisi. Xalayaan waamamtee dhufte moo eeyyama jaarsolii waldaa lafarraa kanatti keessa tajaajiltu dhaqiiti himuura tajaajilisiin jedhanii eeyyama sii kennan moo laayisensii loogoo kana ittiin hojjisiiste kana kaawunsilii sii kenne moo loogoon akka arge hojjetamee oonlaayinii irratti ba'uun hin eeyyamaa kaawunsilii fi jaarsi waldaa lafarraa kana naa deebisi si gaafadhu kana booda. Ati waa'ee waldaa kiristaanaa minimum wanti si galche hin jiru. Wama tokko namni eeyyama sii kennedha. Kana naa deebisi gaaffii koo naa deebisi. Ati kas gaafatan hun deebistu maal gaafii si deebisan? Isa kam na gaafattaa isa kam na edha. Siin eenyu si dhibe siin eenyutu eeyyama sii kennette miti. Omtuu eeyyama naan kennine naafi isan si gaafadhe naa deebisidham. Sobduu ta'uu kan kee maqaa kan kee maqaa shamaraa akka gooteettu. Ati jalqaba iyyuu sobduu ta'uu kan kee maqaa shamaraa akka qabattee of argaattaa maqaa tajaajiltoota. Maqaa koo inni argi isiin deebisa. Maqaa koo inni argitan bira akka biddaatti sin guba suura koo wajjin bira. Hin bobaatu kaa. Kanaafan maqaa shamarraatiin dhufe loogoo irra kaa'ee yaa biibti
ati saamuuf dhufte galin galta loogoo waldaa kiristaanaa kaawunsiliinii waldaa tokkoof kennitu akka arge loogoon olii gadee hin fiigu jechuudha. Loogoon sun seera qabeettaan waldaa kiristaanaatti dabarfamee kenname waan ta'eef. Seeratu beeka. Laayisensii sana kaawunsiliitu kenna. Loogoon inni kun akka arge ba'ee hin deemu. Maalaan taa'antee mana maxxansaa seete moo poostara mana maxxansaa? Maal? Ati bee hojiin qabdu waan ta'eef mee maal yaadati obbolee ijoollee kanniniif maal yaadati biyya ormaati ijoollee biyya ormaa jiran kana ijoolleef yaaddee dhufteti birri nyaachuu dhufte ijoolleef yaaddee dhufte ijoolleen maaliif ofii ofiin tajaajilanii walii isaanii waliin tajaajilanii waaqaa fi ijoollee kana gidduu jaarsummaan maaliif barbaachise jaarsummaan bafisum hin barbaachisu sis waaqayyoon nagaa isaanis waaqayyoon nagaa jaarsummaan waaqaa fi ijoollee biyya hambaa gidduutti hin barbaachisu abadan garuu isin kan barbaadamtaniif kan barbaadaniif maallaqaa fi malee